Yooyaa kam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa nageenyi badhaadha. Eeyyeen egaa hordoftoota keenya kabajamoo guyyaa guyyaatti qophii tokko akka isin biraan geenyu beekamaadha. Har'as qophii tokko qabannee isiniif dhufneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas Iskender Naggaa fi abjuu isaa isa dhuma hin qabne jetti. Namoonni akka biyya keenyaatti siyaasa gaggeessan muraasni isaanii osoo hiikkaa siyaasaa hin beekin yeroo dubbii gamaa fi gamasii ejjennoo tokko malee laaqaa oolan arguun akka Itoophiyaatti waan haaraa miti. Quuqama saba isaaf qabu ibsu yookiin ani beekaa siyaasaati ofiin jedhu duraan dursee waa'ee siyaasa oofuu sanaa hubannoo xiqqoollee taatu qabachuutu irraa eegama. Haa ta'uutii gaggeessitoota siyaasaatti warreen ofiin jedhan kan akka Iskender Naggaa fi fakkaattonni isaa bakka loon hin oolle kaboota guuraa oolle jedhanii dubbii isaanii qixii hin qabnee fi bishaan hin fuuneen uummata miskiina kana yeroo burjaajessaa oolan arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Iskender Naggaa namichi kaayyoo hin qabne kuni kana hin oolanii keessi isaa quuqama sabaa osoo hin taane akkuma jedhu ani abbaa adaraati akkuma ofiin jedhu adaraa isaa bahachuufis osoo hin taane halkan tokkoofis taatu hawwiin isaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uu qofa. Namichi sammuun isaa sirrii hin taane kun hooggantoota Oromoo magaalaa Finfinnee bulchan irratti yeroo mara olola sobaa ololaa oola. Bara Injiinar Taakkalaa Uumaa magaalaa Finfinnee bulchu irraa eegalee akka re'ee qoricha lagaa dheeddee iddoowwan hojii misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman piroojektota adda addaa fakkeenyaaf piroojeektii Masqal Addabaabaayii fi warreen kana fakkaatan irra deemee iyyisiisaa oola. Wanni namatti tolu garuu gurri Iskender Naggaa dhaga'u hin jiru. Iskender Naggaa abdii kutannaa hamaa keessa galuu isaa kallattii hundaan hubachuun danda'ameera. Akkuma jaartiin ol kaachuu yoo dadhaban gadi kaachuun dadhaban jette sana Iskender Naggaa nama Finfinnee taatee biyya Sri Lankaatti ta'e taatee fokkisaa kan qabeenyaa fi lubbuu namaa barbadeesse biyya abbaa isaa Itoophiyaaf hawwu isaati. Ittuma aansuun immoo gidduu kana kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee akka aangoorraa kaatuuf manni maree bakka bu'oota uummata magaalaa Finfinnee mirga himatamuu ishee irraa kaasuu qabu jedhee watwaataa jira. Iskender Naggaa wantin adeemsa siyaasaa hin beeku jedhee armaan olitti kaaseef tokko isa kana. Manni maree bakka bu'oota uummataa yeroo kamii fi maaliif akka mirga himatamuu nama irraa mulqan bareechanii beeku. Kun waan Iskender ganda keessa deemee iyyeef waan ta'u miti. Sirumaayyuu manni maree bakka bu'oota uummataa magaalaa Finfinnee jabduu qixxee dhiiraa kanaaf beekamtii addaa kennuu fi qaba malee yaada akkasii akka hin fudhanne beekamaadha. Hojii aadde Adaanech Abeebee hojjetteen Iskender Naggaa beekamtii argachuuf olii fi gadi jedhaa oola. Fakkeenyaaf dogoggora mana jireenyaa waliinii uumameef aadde Adaanech Abeebee carraa manneen jireenyaa hamma wantichi qulqullaa'ee hattuun adda baasutti waan haqxeef Iskender immoo akka waan inni godhee dhiibbaan keenya jijjiirama fideera jedhee of tuulaa oola. Iskender Finfinnee bulchuun hahaafuutii gooxii tokko nama bulchuu hin dandeenyedha. Iskender kaayyoon isaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'ee lafaa fi qabeenya uummataa kashalabbee warra isa waliin karaatti ba'ee iyyaa ooluuf hiruuf akka ta'e kan wal nama gaafachiisu miti. Aadde Adaanech Abeebee goota caaltu bulchiinsi isheen hooggantu Oromiyaa hanga federaalaatti hooggansa fiixa baheessadha. Sababiin isaas har'a yeroo dimokiraatawaa kana uummata hoogganuun hahaafuutii yeroo bara wayyaanee nama nyaataa sanayyuu kutattuun abbaa ishee kashalabbee fi hattoota wayyaanee dirree Oromiyaa keessattuu Adaamaa fi naannawaa isheetti gootittii seenaa hojjechuun beekamtudha. Baaleenis ta'ee booleen wacni baala adaraa yookiin Iskender Naggaa jijjiirama tokko magaalaa Finfinnee irratti fiduu hin danda'u. Yeroo kanatti ilaalchaa fi yaada Iskender Naggaa kanaaf kan barbaachisu qeerroon magaalaa Finfinnee fuudhanii Amaanu'eelii geessuu qofa. Yeroo kanatti qaamni kamuu gootittii keenya aadde Adaanech Abeebee kan mirga himatamuu ishee irraa kaasus ta'ee kan ija hamaan ishee ilaaluu danda'u akka hin jirre isiniif mirkaneessina. Intalli abbaa gadaa aadde Adaanech Abeebee olii fi gadi deemtee kan olola sobaa ololaa ooltu osoo hin taane hojiiwwan seenaan hin daganne magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee piroojeektiiwwan adda addaan faayaa jirti. Isa kanaaf immoo kan komii kaasee inaaffaan isa gubaa jiru Iskender Naggaati. Waahillan Iskender Naggaa warri taatan gaaffii inni gaafateef deebiin isaa gaaffiin ati gaafatte uummata bal'aa fi mana maree bakka bu'oota uummataa magaalaa Finfinneetu raawwata. Isaan immoo aduu intala abbaa gadaatti hedduu gammadoodha naaf jedhaanii jechuun yaada koo guyyaa har'aa goolaba. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jecha hanga qophii biroo walitti deebinutti nagaaf nuuf tura. Kuyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa dhaamsa keenya.